Sila seenaan dheeraa seecha dubbatama seenaan nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman kanti seeraan gahee seenaa ummata Islaamaa. Akkam jirtan hordoftoota keenya har'as walitti deebinee jirra. Sagantaa keenya seenaa Saadaam Hussein eegallee kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haala amma biyyoonni baha jiddu galeessaa keessa jiraniif akka xiinxaluudhaafis isiniif ta'uuf seenaa kana walitti fufinsaan isin biraan keenya jennee waadaa isiniif galle har'as kunoo kutaa lammaffaa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Gara seenaa keenyaatti osoo hin seenin dura waan haala baha jiddu galeessaa amma keessa jiran ilaalchise Iraan haaloo bahuudhaaf biyyoota 11 ta'an irratti rukuttaa raawwachaatiin kan isin jirtu akkasumatti illee xayyaarota Ameerikaa hedduus dhawaati kan isin jirtu miseensota isii kataana waraanni Huusii Yamanii fi Hizbollaalleen kallattiidhaan Israa'el irratti haleellaa raawwachaati kan isaan jiranii amma kallattumaan gara seenaa keenya qabanne kutaa lammaffaa isaattaan isin dabarsam. Sila seenaan dheeraa seecha dubbatama seenaan nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman kanti seeraan gahee seenaa ummata Islaamaa. Ilmi obboleettii isaa gammachuun simateem kunuunsaan guddisuuf waadaa kan seene sabboontichi Arabaa Kayrollaan osoo hin turin Saadaam Husseiniin mana barnootaa sabboonummaan Arabaa dhaadheeffamu keessatti geessee galmeessise. Mana barnootaa kana keessatti sammuun isaa qaramuu kan eegale Saadaam Hussein xumura irrattis Yuunivarsiitii Bagdaad irraa damee barnoota seeraan eebbifame. Bara 1956tti mootii Feesal Lammeessoo fi muummicha ministeera Nuur As-Saud irratti yaalii fonqolcha mootummaa gaggeeffame irraa qooda fudhachuun hirmaannaa siyaasaa biyya Iraaq keessatti qabu kan jalqabe Saadaam Hussein bara itti aanu bara 1957tti paartii sabboonummaa Arabootaa leellisu BES itti dabalamuun miseensa ta'e. Nama siyaasaa gurra guddaa qabu Abdul Karim Qaasimiin kan hoogganame yaaliin fonqolcha mootummaa waggaa 2 booda jechuunis bara 1958tti mootii Iraaq Feesal Lammeessoo irratti gaggeeffame milkaa'inaan kan xumurame yoo ta'u mootiin Iraaq Feesal Lammeessoonis ni ajjeefaman. Namni siyaasaa Abdul Karim Qaasim fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo biyyattii erga dhuunfatee booda waggaa isaatti bara 1959tti tuutni Saadaam Hussein faa paartiin BES yaalii ajjechaa mooticha kana irratti gaggeessan. Haa ta'u garuu yaaliin ajjechaa mootii Abdul Karim irratti qindeeffame kun milkaa'uu hin dandeenye. Qindeessitoota yaalii ajjechaa kana kan ta'anii fi jaallan qabsoo Saadaam Hussein irra jireessi isaanii taatee kanaan kan wareegaman yoo ta'u Saadaam Hussein garuu miliquun biyya Sooriyaa seene. Biyyi Sooriyaa maddaa fi teessoo paartii Saadaam Hussein BES dhaadheessitoota sabboonummaa Arabaa ta'uun ishee beekamaadha. Yeroo kanatti hoogganaa sabboonummaa Arabaa biyya Misir kan ta'e Jamaal Abdul Naasir yaalii ajjechaa kana booda gameessichi Saadaam Hussein miliqee Sooriyaa seenuu isaa yeroo dhaga'u Saadaam Hussein Misir magaalaa Kaayiroo akka dhufu haala micciiseefi. Gameessichi Saadaam Hussein mootii Misir Jamaal Abdul Naasiriif jaalala addaa qaba. Qabsoo isaa keessatti nama inni akka fakkeenyaatti itti hidhatuu fi dinqisiifatu yoo jiraate mooticha Jamaal Abdul Naasir qofaadha. Saadaam Hussein Misir Kaayiroo osoo jiru waggaa 4 booda bara 1963 keessa mooticha Feesal Lammeessoo irratti fonqolcha mootummaa gaggeessuun aangoo dhuunfatee Abdul Karim Qaasim irratti paartiin Saadaam Hussein faa fonqolcha mootummaa milkiin goolabameen aangootti ol ba'anii Abdul Karimiin galaafatan. Oduu simbirtuu kana dhagahee gara biyya isaa Iraaqitti kan imale Saadaam Hussein wal morkii aangoo mudate hordofuun hidhamee karchallee seene. Saadaam Hussein turtii waggaa 3 mana hidhaa keessatti erga dabarsee booda bara 1967tti karchallee sana keessaa miliqee bahee boodarra bara 1968tti wal morkii aangoo dhiiga hedduu dhangalaase kanatti xumura gochuuf miseensa paartii BES kan ta'e Meejar Jeneraal Ahmad Hassan Al-Bakir pirezidaantii biyya Iraaq ta'ee yoo muudamu gameessichi Saadaam Hussein ammoo barreessaa olaanaa fi itti aanaa pirezidaantii warraaqsa sabboonummaa Arabaa ta'uun muudame. Bara 1979tti pirezidaantiin Iraaq Ahmad Hassan Al-Bakri fedhii isaaniitiin taayitaa isaanii ofirraa buusuuf gaaffii yoo dhiyeessan gameessichi Saadaam Hussein Abdul Majid pirezidaantii Iraaq ta'anii muudamuun gara aangootti ol dhufan. Sila seenaan dheeraa seecha dubbatama seenaan nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman
kanti seeraan gahee seenaa uummata islaamaa. Biyyi Iraaqis yeroo jalqabaaf mootii onnataa fi sodaa tokko hin qabne dammaqaa fi saffisa olaanaa qabu argatte. Mootiin sodaatamaan baha jiddu galeessaa teessoo isaa biyya Iraaq magaalaa seena qabeettii Bagdaad taasifachuun qaama diina Islaamaa fi Arabaadha jedhu barbadeessuuf sirna kakuu gaggeesse. Eeyyeen asirraa eegalteedha. Iraaq biyya xiyyeeffannoo guddaa argatte kan taate. Pirezidaantiin Iraaq sunnii kan ta'e Saadaam Huseen erga gara aangootti dhufe ilaalcha farra shi'aa isaa guyyoota muraasa keessatti mul'ifate. Ilaalcha isaa kanaan haalaan kan dallanan Ayatullah Khomeiniin fonqolchi mootummaa Saadaam irratti akka gaggeeffamuuf waamicha taasisan. Kun immoo gameessicha Saadaam Huseeniin dallansuu jabaaf kaadhime. Waamicha dabaa Ayatullah Khomeiniin isa irratti waamaniif deebii akka ta'uuf biyya Iraaq kan jiraatu michuu isaanii Ayatullah Muhammad al-Bakiriin ajjeesee maal kana qofam. Hordoftoota ilaalcha shi'aa Iraaq keessa jiraatan kan baay'inni isaanii 40,000 caalu biyya isaa keessa ari'e. Saadaam Huseen kaayyoo fi mul'ata addaa barsiisaa isaa Jamaal Abdul Naasir irraa dhaale tokko qaba. Innis guutuu biyyoota Arabaa mootummaa tokko jalatti walitti qabuun impaayera Arabaa guddicha kan akka idil addunyaatti sodaatamaa ta'e ijaaruudha. Kaayyoon isaa kun akka galma hin geenyeef gufuu ni taati jedhee kan inni sodaatu immoo biyya hoggansa Ayatollaan gara Rippaabilika Islaamaatti jijjiiramte Iraaniidha. Kanaaf ture Saadaam Huseen akka lakkoofsa warra dhiyaatti bara 1980 keessa biyya Iraan irratti lola waraanaa kan labse. Biyyoota Arabaa gamtaa tokko jalatti walitti qabee mootummaa tokkoon saba tokko biyya tokko taasisee impaayera guddicha addunyaan sodaattu jalatti bulchuu galma qabsoo isaa godhatee imala isaa kan eegale. Saadaam Huseen kaayyoo fi imala qabsoo mootummoota lameenii faana dhahee hordofa. Waa'een isaanii haasaa isaa keessaa hin dhabamu. Inni isaaniin fakkeenya godhatee hordofam. Daandii qabsoo isaanii irra imalee mul'ata isaanii milkeessuuf rafeen bulu. Mootiileen lameen Saadaam biratti akka addaatti ilaalaman kunniin gooticha Qudusii walaboomsee kan loltoota waraanaa farra fannoo Awurooppaa jilbeeffachiisee seenaa dhalootii leellisu hojjete Saaladdiin Alayyuubii fi hoogganaa warraaqsa sabboonummaa Arabaa biyya Misir Jamaal Abdul Naasiriidha. Saadaam Huseen faana gooticha warra dhiyaa biratti haalaan sodaatamu Saaladdiin Alayyuubii hordofuun guyyaa tokko biyya Falasxeem harka weerartoota Israa'el harkaa bilisoomsee to'annoo musliimtootaa jalatti akka deebisu yeroo hedduu irra deddeebiin ni dhaadate ture. Kana milkeessuuf immoo meeshaalee waraanaa gurguddaa Israa'eliin itti barbadeessu bitee oomishuun biyya Iraaq akka baha giddu galeessaatti biyya humna waraanaan dorgomaa hin qabne taasise. Misaa'iloonni Iraaq haalaan sodaataman fuula isaanii gara Israa'elitti deeffatanii Teel Aviv irratti aggaammatanii taa'u. Haa ta'u garuu tokkummaa Arabootaa fi mul'ata Saadaam Huseenitti gufuu kan taate biyyi tokkotu jirti. Iraan kan jedhamtu biyya Ayatollaa. Kanaaf jedhee Saadaam Huseen kanaaf diinonni Arabaa akka cabaniif biyyi Iraan barbadaa'uu qabdi jedhe. Murteen Saadaam Huseen kun abadan dogongoran turre. Sila seenaan dheeraa seecha dubbatama seenaa nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman kanti seeraan gahee seenaa uummata Islaamaa. Kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya seenaa Saadaam Huseen kutaa lammaffaa keenya asumatti xumurra. Kutaa sadaffaa keenyaan lola waraana Saadaam Huseen biyya Iraan irratti labse gadi fageenyaan kan ilaallu ta'a. Kutaa sadaffaadhaan hanga walitti deebinutti horaa bulaa deebana. Sila seenaan dheeraa seecha dubbatama seenaa nama gaarii hin badu takkuma. Alhamdulillahi Allah ya Rahman kanti seeraan gahee seenaa uummata Islaamaa.